bakka jirutti bilisiginnaa baasee mootummaa kanaaf sagalee ta'ee humna kana kan tiksu sagalee kan ta'u bulchaa aanaa fi kaabinee irraatiin kaasee obboleessa koo afaan Oromoo haasa'u iyyuu haa ta'u kan itti argisiisuu danda'uun barbaada gogombisee dhiiga obboleessa koo gumaa baasee kan natti argisiisuun barbaada bakka isaanii immoo hin jiru ka osoo hin jiraadde galgala kana anu kumaatamaan baasee fi du'a maalan godhare maalan godhaa kilaashii qabadden bosona jiraan gumaa obboleessa koo kana dachaan baasee manatti gala kana booda Oromo xijjaa gibaabade beet haadha raawu ganamamtee reebamte gana maala baakee bashaaffaannoo si ukkeesirraa kaasa kaminaa baaftame ciifta mana galtee akka reebbaa akka sa'a ummata callisee akkuma jabbii ciisee reebamu gadi ba'ee kan garaani naarre diina isaa fi maal isaa irratti gogombisee dhiigatti kan hangalaasuu hin dandeenye obboleessa isaa ajjeese qomoo isaa ajjeese yeroon isheen kashalabbeen abbaan barbaadde bilisiginnaan ufaa darbaa oppiinoo sirratti dhabdu gumaa baakee baasuu dhiiftee birgeeda ijaaruun sin barbaachisu beeke aanaa jirtuuf ganda jirtutti dhiira shan duwwaatu barbaachisa dhiirri shan keessaan naqunnami yoo waan goote sana booda waan hin godhu mana koo fi konkolaataa koo gurgureessi cinaa dhaabbadhaan haadha raawu xiiqiif hin aladde birgeedan barbaadaan maalan godha birgeeda dhiira shan akka baha wallaggaa irratti yookaan immoo karuma isaa fi mijaa'e dhiiruma shan qofaan barbaadan dhiira shan lixxee waan godhuu dandeessu diina obboleessa koo gumaa kannaa baasuu danda'u duuba ummata isaa baasuu danda'u ufaa cabaa darbaa sirratti goota kee nyaatee sirratti dhugu kana kan aloota narratti haasa'u miti siyaasa narratti haasofta siyaasa amma haasoneerra waa'ee siyaasa obboleessa koo kana keessatti fiddan hin galchina dhabneerra goota dhabne already dhiira garaa kutattuun barbaadan as teessee Oromoo akka faannootti haasa'uun barbaada kana booda dalganaa so'in dhiira ta'ee gadi ba'e isheen as keessa jirtu iyyuu barbaachisa taanaan Oromiyaa galeen du'a kana booda yoodhan shimallisii fi shimallisuma irraatiin kaasiiti kutaatii biraan ga'a qulqulleeffamuuti danda'uuti qaba baddamarraatii kaafamee magaala Finfinnee sanaan kaafamee aloota rukutee gumaa baasaatii goota ta'uu danda'u qulqulleessuu danda'u irratti of ijaariitii of tumsiiti diinagdee tumiiti jarana mootummaa kana qulqulleessuu fi birgeeda mileenaan ijaaruun nu barbaachisu Breed istiraatejiyaan ijaarree tokko lama sadii jennee gumaa hawaasa Oromoo saba Oromoo irratti qoosu kana gangaastirii oppiidiyoo ufaa darbaa ummata Oromoo mana hidhaatii manaatii baasee ajjeesee manaatii baasee gaggalaafatu kana ummata maafiyaa ummata Itoophiyaa jenosaayidii ummata kuushirratti jenosaayidii rabsu kana maafiyaa bilisiginnaa oppiidiyoo kana ummanni Oromoo addunyaa waammannee number 1 war on PP ummata saba kana irratti jenosaayidii godheera okay kana qaabbanne ummata sabaaf sablammitti biyya sanaa qabanne mootummaa gangaasterii duriyee kana irratti kampeenii goone mootummaa kana finkilcha gochuu baannaan Oromoo ati Oromoo miti saa namni oofuu bane immoo saa bilisoomuu hin danda'u kana sitti ni mane haqa yoo garaan sinaarre yooti garaan sinaarre yoo hawaasa kee obboleessa kee goota kee ufaa darbaa galtee manatti dhuunta ta'e gatii haara kee baaftu ati Oromoon lakkaamuun kee gatii hin qabu poolisii ishee ajjeeste kana miti poolisii isheen ajjeeste kunarra shimallis gaardii ta'ee Finfinnee jira ta'uu danda'a galgala kana miti diina kee kan ajjeesaa jiru sirna kana kan bulchu aanaa kaabinee fi bulchaarraa kan ta'e magaala Oromiyaa keessa jiru Oromoon bakka jiruu fi naannoo jirutti mootummaa kana ari'uu danda'uuti qaba tarkaanfii irratti fudhachuuti qaba Oromoo sirna gadaan buluu qaba
sirnasa namusaan buluuti danda'uuti qaba. Kana gooneeti irratti kampeenii goone araarama qabaachuu hin qabnu bakka. Qaamni kamiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu yoo mootummaa kana faana araarama deemate diina uummata Oromooti. Adda bilisummaa Oromoonu mootummaa kana faana yoo araarama deemate diina uummata Oromooti. Haqa walitti himna. Mootummaa kana jiniin araaramuu jechuun biyya sana sabaaf sablammitti biyya sanaa keessatti jenosaayidii uummata irratti rabsuudha. Mootummaan kun gangaasteriidha. Mootummaa miti maafiyaa ufaa darbaa gaddarraa gaddatti nu cabsanii arrammoo jaarraa 21 keessatti nuti aloota akka jaalbattee urgeessaa kan argachuu hin dandeenye gaafa dhabnu sheemoon Oromoo. Sheemoon Oromoo sama nagalee ciisee taa'ee du isa biyya keessaa biyya alaa gatii dhabe nan gadda gumaa obboleessa koo baase kana booda ani akka ilma Oromoo tokkotti qabsoo Oromoo keessatti yoo Oromoon akka Oromootti kaanee iddoo tokkotti ijaaramne yoo baane waa tokko gochuu baanne qabsoo Oromoo keessaa baheen Oromummaa koo maalummaa koo jijjiirradheen mana kootti galeen mana keessatti du'uun fedha. Abadan jaran hin gubanne guyyaa lamaaf danfina sana booda hin dagatama mucaan kun. Galgala kana bakka jirutti iyyuu maal ejjeta humni keenyi iyya. Galgala kana kaabinee shanan tokko boru suura maaliin arga laata? Eenyu isheen dhiira taate keessaa naa ergitume. Kaabinee obboleessa koo nyaatte, bulchaa obboleessa koo nyaate kan gumaanaa baasee waanaa ergu jira ta'a. Yaa Waaqayyo, diinni Oromoo Itoophiyaa miti, diinni Oromoo Amaaras miti, diinni Oromoo afaan Oromoo ishee haasoftu nu keessa jirtudha. Ishee sirna kana tiksitudha. Warra qaama adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'e arra ittaana hayyu duree warra ta'e warra shiraxatu jiru. Oromoon diina isaa uummata isaa tokko lama si gadi tarreeffadhuuti kaadhu isarraatii irratti hojjenne tokko lamaaniin tarsiimootti baafamee irratti hojjetamuuti qaba. Du'a jaalbaatee irratti mootummaa miti jettanii namni hedduun mormachuutti jirtan. Nuti mootummaa miti jechaan jirru adde. Jechaan jirru. Jechuun anillee waan ija kiyyaan arga wayii osoo hin taa'in evidensi ma waan lafa jiru kana yoo dubbanne hoteelli jaalbaateen keessa qubate suni hoteela seera qabeessa hoteela mootummaa irraa waan hunda bilisaan hojjetudha. Hoteela seera qabeessa jechuudha. Eedduu qaba jechuudha. Kaameraa qaba jechuudha. Kana keessa qaamni hidhatee baddaa keessaa dhufu yookiin immoo qaamni hin beekamne akkanumatti sibiila qabatee hoteela namaa banee ni seena. Warri hoteelaa sun immoo nama bifa isaa hin beekne yookiin immoo akkaataa isaa hin beekne banee ni seensisa. Kuni wanti lafa jiru jechuudha. Waanuma hoteelli sunillee wanti eeyyamee fi waanuma qaamni mootummaa dhufee nama kana fuudhee deeme jaalbaateen illee akkasitti eega harka mootummaa seene jedhee namni kun iyyuu danda'a yoo harka shiftaa seene jiraate yoo qaamni san beekamne harkaan qabatee jiraate haga dubbuu isaa keessaa baatutti iyyuu danda'a yookiin namni nuti baasee irraa itti baay'ee harkaa buusuu danda'a. Kanaafi jaalbaateen illee wanni calliseefi qaama seeraatitu na barbaade qaama seeraa harka jira ka jedhuun callisee haga inni fuudhee qarree magaalaa irraa geessee harka duuba hidhee ajjeesu dirasi wanni calliseefi qaama seeraa akka namatti jiru nuun himini dhaga'i akka namatti jirutti nuun himini hoteelli sun darajaa meeqa qaba darajaa meeqa faa keessa rafa lakkoofsa meeqa keessa rafe sanis nu hima walumaa galatti jaalbaateen bakkalchaa kiyya obboleetti keenya gaaffii tokko admiinoota nama saayilantiin godhina obboleetti ituubarri Itoophiyaa keessaa boodigaardii ni qaba eegduu ni qaba ituubariin Itoophiyaa keessa deemaa jiru ituubarii naannoo Oromiyaa keessa deemaa jirtu shamarranis dhiirri boodigaardii ni qabu eegaa yookaan immoo rabbiin gaditti nama jara quba qabu ni qabu namni hayyuun kun akkamitti eegduu malee obboleessa tokko an qabu kan leenjite Oromoo tokko biraan qabu akkamitti qobaasaa deema anaa gaafiidha ituubarii Itoophiyaa keessa qayeesaati Faaris qayeesaati
ishi eega kana jettanii bara akkuma waan bakka mootummaan biyya san keessa hin jirre godhaa jirtanii bara biyya san. Ishi mootummaan maal bulcharee ishiiti? Maal inni hojiin isaa? Dhaggeeffadhula. Waa tokko rakkanne jedha keenya. Biyya seerri qofti nama neegu lubbuu namaa neegu lubbuun namaa sekendii muraasa keessatti darba. Mootummaan nama kanaa fi mootummaa hiyyeessa sanaa miti. Mootummaa biyya Awurooppaa jirru keessatti biyya akkam leenjii biyya akkam mootummaan jiru biyya sekeriitiinsaa eegamaa ta'e keessatti lubbuun nama hedduutu darba. Eegada biyya Ruusiyaatti agarteetta. Nama meeqatu sekendii keessa dhume? Harka keessaa qaban nama harka keessaa qaban. Dhaggeeffadhuuti isa baadiyyaa mootummaan magaala xiqqoo miti magaala dheeraan beettani yeroo barbaade humni barbaade galee lubbuu nama meeqaa dabarsee ba'a. Dheeraa jechuun Adaamaarraa kiiloomeetira xiqqoo itti dhaggeeffadhaati. Bisooftuu humni barbaade yeroo barbaade galee nama mootummaas cabsee nama sajjeessee ba'a. Bakka sana ta'e keessatti namni kun namni dhuunfaa tokko mootummaan halkan poolisii ramadee namicha kana eeguu hin danda'u. Mootummaan lubbuu ofii naannoo soddaa gooti tokko jira faraj beektaa guyyaa jedhan mootummaan nu dararaa oolaa jedhan. Halkan immoo guyyaa mootummaa bulchaa halkan abaa'uu bulcha dhambi. Halkan abaa'uu bulcha. Yaa dhiiroo kana himuu mannaa sila mootummaan aangoo irra jiru kun illee jechuudha. Sila akka mootummaatitti aangoo masaatti qoobisee eega seera qabsiisuu hin dandeenye eega dubbii karaa seeraatti deemuu hin dandeenye osoo aangootti dhiisanii isaanii wayyu impaayeraa barka uummata balleessaa jiru. Impaayerini sirni minilik ijaare ammallee ka abiyyi mataa irratti itti ta'ee jiru kuni. Laa miliki nuti mootummaa waan miliki qabri jira milikirraa dubbachaa jiru. Para jawaa tokko rakkanne yoo dhugaa dubbannee dhaaba kamirraa bilisa taane yoo dhaaba kamirraa bilisa taane mul'ate dubbanne mootummaarraa waa argattaniin hojjetu. Yoo dhugaa uummataa dubbanne mootummaa warri kun abaa'oodhaan hojjetu. Nuti nama hojjetatee miindaa ga'aa qabu nama dhugaan garuu eessatti dabdee dhugaan akkam ta'uu qabdii qofaa dubbatu of bakka buuneetila. Mootummaas bakka buuneeti miti. Dhaabaa baa'us bakka buuneeti miti. Garuu camni nama keenyaa nutti dhaga'ama jennee waan nutti mul'ate dubbataa jirra. Kana keessatti nama dacheetu meeshaa hidhate biyya sana keessatti. Bakka dachee meeshaa hidhate keessatti bakka dhaloota keenyaa dhaqnee deebi'uudhaaf hin sodaanna jechuudhaan. Biyyatti dhalannee biyyatti guddanne fira keenyatu nu ajjeesuu danda'a. Ani firri kan koo naannoon fagoo miti farajja keessa. Kootu hin argattaa naan jedhe maal balleessaan kan koo maallaqa ergeennaan dideenya naan dhaggeeffadhuuti. Ilaa mucaa durbii kootiitti sin ajjeessaa naan jedha. Ijoolleen bosona jiranii anis bosona hin jiraa dhufeensi ajjeessaa jedhe. Gaafa dhufte eessatti akka baatu si argaa jedhe. Biyya sana dhaggeeffadhuuti. Maal mootummaa koo manna maal abaa'oo koo manna nama dacheetu meeshaa hidhate abbaa nama ajjeesu hin beektu. Kana maal namni keenya of eeggachuu qaba. Bakka deemsaa ta'uu danda'u sekeriitii lama sadii dhaabbatee waan irraa diffeendi gochuu danda'u. Sayyuu guyyaan halkanii miti halkan dhokatee nama ajjeesuu danda'a namni. Yoo dadhabee Lamasoota miliyoona tokko baay'ee baas. bakka isaan taane dhaquu Leenjira hunda keessanuu akkam jirtan. Salentii godha. Nagaa baga itti isiniin ga'ee akkam jirtanii miti jiruun qabnu. Tabbata boleeyyan wanti dubbachaa jirru hundaaf bilchaginaa kees mataatti fudhuu garagali kafaa'oo kees mataatti fudhuu garagali. Kanadhaan kan barbaadu wallahi hunda. Thank you brother. Hundi keessanuu mataa keessanitti garagala. Jittem brother. Jittem Paris. Walaa badhaadhina kee walaa abaa'oo kee mataatti garagali walaa marroo kee mataatti garagali walaa kafaa'oo kee mataatti garagalan. Putaantii godhadhaa yoo fedhan. Yoo barbaadan putaantii gaati nuti dhugaa jirtu malee ergamaa eenyuutii miti sammuu keenya qabannee deemna. Eenyutu nu jajaa eenyutu harka nu rukutaa miti. Harka nu rukutinaa nuyi. maallaqaan bitamnee Doktokiin akkan qabneeti. miindaa ga'aa of jiraachisuu dandeenyu qabna. Saba keenyaaf garuu waan Networkii kana nuuf irraa baasa. Telefoona nuuf bitate waa hunda nuuf bitate namaan nuuf bitate. Nutu wanta dubbanyaa jirru sagaleen keenya uummata keenyaaf akka qabuudha dubbachaa jirra malee
sagaleen ummataaf haqa qabu jedhinee sheer godha taaptaapi gochaa jedha malee an sheerii keessanillee taaptaapii keessanillee nama barbaadu Ana kopha barannee muuziqaa irra kaayyannee feenu sirbaa oolla maaltu nu naqa. sirbaa buluu dandeenya. Wanti jedhamu qabu. Biyya isaatiidhaan dalaguu hojii irra jirra. Yoo danda'ame. Wakaan mootummaa waan nu darbattii miti achirra kan teenye jechaadha. Taaptaap godhaa sheer godhaa kan isin jennee isin kadhanne jechaadha. Taaptaap godhi sheer godhi dhadhaa faana teessee taaptaapiif sheer gochuu dandeessa. Halkaniif guyyaa jechaadha. Wanta jiru sirna jiru sitti maa jira. Sheerii fi taaptaapuun kadhatin Faaris hanga dubbatte dubbadhu hin kadhatini. Namni nama kana ajjeese beekama ija uummataa jalaa wanti dhokatu hin jiru. Ija Oromoo jaamse. Yoo mootummaa yoo danda'e mootummaadha jedhe nama kana seeratti dhiyeessu. Omarkiyya Hacaaluu nama ajjeese ammallee hin arganne. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen du'anii jiru. Ammallee magaalaa Finfinnee keessatti. Maneedhaa keessaa bahee du'ee jira. Ammas immoo Oromiyaa adda keessa maneedhaa keessaas bahee uummanni du'aa jira. Dargaggeessi gizee kana keessa dargaggeessi Oromiyaa keessatti baajaajii uffatee of jiraachisuu hin danda'an. Haati qoraanee daa'imasii qoraanee eeggatte qoraanii malkaa ergattee qoraan funaananii horii eeganii haadha ofii jiraachisuu danda'u. Wanta kamtu deemamaa jira waan kana haasa'u. Miskiina mana irratti diigan. Miskiina mana irratti diigan. Waa tokko baradha. Wanti lama jira Oromiyaa keessa deemaa jiru. Wanti afurtu jira Oromiyaa keessa deemaa jiru. Quba qabaadhu waa tokko jechaa. Tokko kan mootummaa wajjin kan nyaatu ilmaan Oromoo kan nyaatu tokko baddaa keessa taa'u kan ilmaan Oromoo kan nyaatu. Baddaa keessa taa'u irraa kan mootummaa keessa jiru bahanii mootummaa ofii kan hin qabne kan ajajan fudhanne mootummaa irraayis waraana baddaa keessa jirus. Namuusa waraanallee. Badaan kan mootummaa keessa jiru Faaris. Badaan kan mootummaa keessa jiru. Badaan. Namuusan qabanu jala keenya. Waraanni mootummaa gaafa TPLF biyya bulchaa jiru ijoollee magaalaa keessa beektan gaafa TPLF biyya bulchaa jiru qaamni qobaatti namoonni suyyuu masfiin qobaasaatti maneedhaa qaba ture. Masfiin fadii qobaasaatti maneedhaa sakkuma jira. Namoonni qobaatti maneedhaa oppidiyoon qobaatti maneedhaa qabdi ture jechaadha. Nama barbaadanii ajjeefti nama barbaada. Kanammoo gaafa jijjiiramaa argitanii jirtu. Qobaatti maneedhaa qabu ture. Nama barbaadanii ajjeesu boodigaardi ijoollee magaalaa keessaa ni beektu. Harka beeku baay'ee maneedhaa akkamii qaba ture magaalaa Finfinnee keessatti. Nama isa jibbe qofa nama isa morme qofa ajjeese eejama mootummaa malee jecha. Wantoonni akkanaa ijaaramsi akkanaa achi mallisiin maqaa shimallis ooftee waraana kan biraa jira. Kan si hidhu kan si balleessu eenyullee haa ta'u. Wantoonni akkanaa Oromiyaa keessatti ijaaramanii jiru kun immoo boriif illee baay'ee ulfaataadha.